Ashama kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaatii fi akkasumas hordoftoonni caffee miidiyaa kan taatan martuu keessan nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isin haa ga'u jechaa. Egaa guyyaa har'aa immoo karaa keessanitti gadi dhufeen jira. Ani Sanyii Dashuu Loosen jedhama. Akkuma isin beeksisaa baane karaa adda addaatiin sooshaal miidiyaa keenya irratti isin beeksisaa guyyaa beellamaa guyyaa eebba kitaaba keenya jijjiiraa dhufne yeroo ammaa kanatti guyyaa isaa jala murree fixannee jirra. Kanaaf guyyaa gaafa agayya bulii torbaa guyyaa keessaa sa'aatii 8tti haala galmi nuu heeyyamameetiin haala sagantaa nuu qabameetiin eebba keenyaaf qophoofnee jala qophii keenya fixannee jirra. Kana hoogoon immoo abdiin keenya isinuma. Warri abdanne hundi keessan akka guyyaa gaafasanii nurraan nafne jechaa dhufaatii dhuftaniif galata guddaa qabdu. Dhuftanii kitaaba baay'inni isaa xiqqaa ta'e urjii fakkeenya dhalootaa kan jedhu kana kophee qulqulleessurraa hanga pirezidaantummaa kan jedhu kana irratti dhuftanii akka hirmaattan eebba seena qabeessa waldaa keessaniitii fi akkasumas immoo dhimma kiyyaaf dhimma caffee gidduutti waan jiru kan sirriitti qulqulleessee lafa kaa'edha. Kanaaf anis bifa kanaatiin baga isiniin ga'e baga gammaddanii naaf jabaadhaa. Koottaa nu bira dhaabbadhaa. Koottaa humna nuuf ta'a. Warreen biyya alaa jirtanii biyya alaa teessanii nu hordofaa jirtaniif immoo karaa deeggarsa nu godhuu barbaadaniitiin karaa bilbila keenya lakkoofsa mana 13tiin karaa WhatsAppiitiin seentanii nu dubbisuu dandeessu. Akkuma beekamutti akkuma tanaan dura wal gaafachaa turre hundi keessan yaada deeggarsa yaada nu godhuu keessaniitiif galata guddaa qabdu. Kan tanaan duraatiif ammas fuulduraaf akka nu biraan nafne jechaa waamicha keenya isiniif dabarsina. Kanaaf galatoomaa ulfaadhaa jiraadhaa. Kanaan wal qabatee gaggeessitoonni caasaa keenya irra jirtanii fi miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan taatan magaalaa Finfinnee keessa kan jirtan hundi keessan uffata uffattan kamisaatiyyuu waan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa ibsu qofa uffachuudhaan akkasumas immoo jaalala walii qabnuutiin ilaalcha walii qabnuutiin hundooftanii wal qabattanii akka dhuftan akkasumas immoo simannaan keenyas bifa bareedaadhaan ijoolleen isin simatan bifa gaariidhaan isin simatu. Egaa muuxannoo fuulduraaf yaa'ii keenya waliigalaatiif akka ta'uuf dursa eebba kitaabaa kanarratti ilaalamuudhaaf jechaadha kan mootummaanis nuuf eeyyame. Kanaaf naamusni keenya qulqullinni keenya of eeggannoon keenya haala yeroo jiddugala godhachuudhaan haala yeroo hubachuudhaan tasgabbooftanii naamusaan bakka jirtan hundarraa wal qindeessitanii dhuftan of eeggannoodhaan akka dhuftaniif waamicha koo waamicha obboleecha keessanii obbolummaadhaa waamicha hooggansummaa waamicha abbummaadhaan olaantummaadhaan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hundeessaa fi pirezidaantii ta'uu kiyyaatiin isiniif dabarsa. Isinis akka dhuftanii nu gammachiistanii nu bira dhaabbattanii akka deebitaniif waamicha kootan isiniif dhiyeessa. Eenyumti keessaniyyuu caasaa kamirraa hoo dhuftan qindooftanii kara biiroolee warri biiroo qabnu kara biirooleetiin kara boqojjiittiin immoo warreen caasaa yookaan damee boqojjii irra jirtan haaraa akka ta'uu keessaniitti haala ittiin qophooftan qophii keessaniif heeruu nan qabaa. Akka qophooftan gaariitti akka qophooftan heeruu nan qabaa. Wanna qabattanii dhuftan dursitanii suura isaa kara keessatiin oduu erguu dandeessanii bareeda. Haalli dhufaatii keessanii galata guddaa qabdu. Tishartii koofiyyaa wayii qopheeffattan fa'aa odeeffannoo ni qabna. Warreen kunis isinirraa muuxannoo akka fudhataniif akka muuxannoo ta'uuf caasolee biraatiifis fakkeenya guddaa akka taataniif. Egaa urjiin fakkeenya dhalootaa kana of keessaa qaba. Isinumtuyyuu tokkodha. Fakkeenyummaa keessan ibsaa jirtu waan ta'eef haala kanaan otoo gad dhufuu dandeessan baay'ee bareeda. Kanaafuu haalli nageenyaa hunduu ishinis shakkisiisu wanna hundaa haala dureedhaan mijeeffannee jirra. Hunduu nagaadha. Jiddugala aadaa Oromootitti yookaan galma jiddugala aadaa Oromoo isa dirree masqalaatiin asirra jiru irratti akka wal agarruuf wayi beellama walirraa nafanii xiiqidha. Iddoo xiiqiti lafti lafa xiiqiti immichi immicha xiiqiti immichi imma
urjii fakkeenya dhalootatti barreessaa keenya Injiguu Bayyeeraa wajjin ta'uudhaan bifa kanaan isin qopheessine akkasumas immoo bifa adda addaa waan adda addaatiin sirreessuu irratti gorsaatiin dhiyeenyatti qindeessuudhaan teeknikummaadhaan sirreessuu irratti ogummaa miidiyaatiin Haacaaluu Guddisaa wajjin ta'uudhaan haala bareedaadhaan isiniif mijeessaa isiniif qophaa'aa fiigaa jirra halkanii guyyaa dadhabaa jiru. Kanaaf galatni isaaniif haa ta'u ulfaadhaa jabaadhaa cimaa warreen waamichi keenya isin bira ga'es immoo akka qindooftanii nuuf dhuftan galata guddaa qabdu ulfaadhaa jiraadhaa galatooma horaa bulaa liibana nagaan achiin waa ga'u koottaa walirraa nafnu koottaa wajjin haa eebbifamnu koottaa wajjin haa gammannu galatooma ulfaadhaa.